Jira jirtu kabajamtoota maamiloota keenya arras seenaa kutaa sadaffaa isinii qabannee jirra. Kitaaba seenaa Oromoo hanga jaarraa 16ffaa jedhu kan biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaatiin barreeffame kutaa sadaffaa isaa isinii qabannee jirra. Warreen maamila keenya ta'e maamila keenya ta'uu akka hin daganne sheer godhuudhaan warreen biraatiin biraan gahaa dhoota nagaa waa'ee seenaa ona Harargeedhaa itu aniyyaa fi afran qalloo haasawuun keenya ni yaadatama. Arra kuma isin waada galletti waa'ee wallorraa dubbannaa hanga xumura saganticha kan hojiin turtan gamanumaa isin jenna. Wallo yeroo ammaa walloo jedhamee gosti beekamu jabaatee kan dubbifamu kun walloo jedhamee akka beekamu manguddoo warra qaalloo ni dubbatu. Kitaaba Abbaa Baahiree keessatti waa'ee gosa walloo ragaalee adda addaa afur ibseera. Tokkoffaan wallee borontummaa jalatti ilmi Kaarrayyuu jedha. Lammaffaan walloo dabalatee Kaarrayyuurraa akka dhalatan kan dubbatu Liibaan, Jille, Obboo, Subbaa fi Bal'aa jechuun ibsa. Sadaffaratti walloon kophatti fudhachuudhaan warra Bukkoo, warra Gurraa, warra Noolee yookaan Iluu jedhamanii akka waamaman ibsa. Dhumarratti kan hafan immoo warra Kaarrayyuu, warra Iluu fi warra Noolee Ali yookaan sadachaa akka ta'antu hima. Abbaa Baahireen gosa walloo mana 6 jedhee kan himu malee manguddootni walloo mana 7 akka ta'e himatu. Yaada manguddoo ragaa barreeffamaa tokko tokko wal cinaa qabaachuun latiinsa walloo akka armaan gadii kanatti ilaaluun ni danda'ama. Bareentumni Humbanna, Kaarrayyuu, Marawwaa, Ituu, Akkichuu fi Waarricha. As keessaa Kaarrayyuun Liiban, Walloo, Jille, Obboo, Subbaa fi Bal'aa. Walloo yookaan walloon kun ammoo if jalaa lama dhale. Isaanis warra Bukkoo, warra Gurraa, warra Nooleeti. Kaan ammoo warra Kaarrayyuu, warra Iluu fi warra Noolee Aliiti. Maqaa gosaalee Oromoo Baahireen kaasaa ture kun boqonnaa lammaffaa kitaaba kanaa keessatti maqaa dhuunfaa nama tokkoon kan akka ta'e ibsineerra. Kun maqaa qomoo fi maqaa gosa konfederaala akka turanidha. Akka afoola manguddoorraa funaannetti barreeffama adda addaa waloo mana 7 beekamu. Innis waloo yookaan walloo, warra Hubannoo, warra Iluu, warra Baabboo, warra Qaalluu, warra Goraa, warra Laga Amboo fi Laga Hiddaa warra jedhamanidha. Karaa biraan immoo namoonni tokko tokko latiinsa walloo akka armaan gaditti ibsuuf yaalan. Innis walloo warra Iluu, walloo warra Hebanoo, walloo warra Qaalluu, walloo warra Bukkoo, walloo warra Kaarrayyuu, walloo warra Baabboo fi walloo warra Lagaa Amboo jechuudhaan adda qoodan. Karaa biraatiin namoonni latiinsa dhaloota walloo tuulamarraa wal madditti dhiyeessanis ni jiru. Barreessitoota kana keessatti namtichi Odurekee Arnest jedhamu hidda dhaloota tuulamaa fi walloo wal cinaa qabuudhaan dhiyeessa. Haa ta'u malee qomanni isaa wal keessa xaxamee fi caasaa latiinsa Oromoo hunda kan haammanne hir'uu waan ta'uuf fudhataman qaba. Hidda latiinsa Oromoo walloo gubbarraa hanga laal taate Oromoon ilmaan lama dhale, Booranaa fi Bareentu. Booranni ilmaan lama qaba, Tuulamaa fi Macca. Bareentu Kaarrayyuu, Humbanna, Booranaa fi Arsii. As jala Booranaa ilmaan Booranaa jala Ituudha. Ituun ammoo Dachii, Kunnoo, Bachoo fi Jille. Bachoo ammoo Jaarsoo, Dharraa fi Boorana. Dharraan warra immoo Meettaa, Addaa fi Tuutidha. Booranni immoo Meettaa, Wallaggoo, Dambii, Ayyaana fi Kalaaladha. Walumaa galatti latiinsa hidda dhaloota walloo ragaalee adda addaa irraa fudhataman kana olitti dhiyeessuuf yaalleerra. Haa ta'u malee manguddootni waloo eebba fi dhaadannoo irraa walloo mana 7 akka ta'e mirkaneessu. Kanas akka armaan gaditti ilaaluu dandeenya. Latiinsi walloodhaa warra Hebanoo, warra Albukoo, warra Iluu, warra Kaarrayyuu, warra Qaalluu, Noolee fi warra Baabbooti. Caasaan kunis hojii kana keessatti irra caalaan kan fudhatamuu qabudha. Akkasumas latiinsa kana keessatti kana
Latiinsa kana keessatti kan muraasa isaanii mannii fi balbalti isaanii baay'ee ni argama. Haa ta'u malee kan warra muraasa arganne akka armaan gadiittis ibsuuf yaalleerra. Warri Bukkoo, Badhoo, Habadhoo fi Abdal. Warri Noolee, Hasniyaa, Mummadii fi Kutel. Latiinsa warri Qaalluu, Saamaa, Garfaa, Gaadullaa, Waayyuu fi Kullu. Latiinsa warra Baabboo, Olaalle, warri Baabboo, Dambii, Waayyuu, Gabattoo fi Yaay. Mana warra Qaalluu keessa kan mana Saabaa fi Gaadullas akka armaan gaditti tarreessan. Latiinsa warra Qaalluu, Olaalle, warri Qaalluu, Saamaadha. Saamaa keessa immoo Saamaan ilmaan Waariyyoo, Maatiyyoo, Kalliyyoo, Darrisee, Duushaa, Dalliyyoo kan Gooma'uu warra jedhamu. Latiinsi warra Qaalluu Gaadullaa fudhannu taate Waayyuu, Bulbultaa, Geejaajii fi Waariyyoo. Latiinsa Oromoo Walloo irraa ragaan olitti eeramee warra Bukkoo, warra Noolee, warra Qaalluu, warra Baabboo akka ta'edha. Manguddootni Walloo yoo maqaa kadhatan Waaqa 5 Qaalluu Majan, Waaqa 4 Baabboo Majan, Waaqa 9 Wacaalee Majan jedhanii fiixatu. Kunis kan agarsiisu warri Qaalluu fi warri Baabboo hundeen isaanii Wacaalee ta'uu akka hin oolle kan jedhanis ni eeru. Waa'ee latiinsa Walloo hammana erga jennee amma gara qubsuma Wallootti haa dabarru. Qubsuma Oromoo Walloo. Walloo qabiyyee gosoota 7 Wallooti. Maqaan gosoota 7 kan moggaafamedha. 7 Walloo kun eenyu akka ta'e kanaa olitti kaasuu keenya ni yaadatama. Seenaa waa'ee Walloo jedhamu akka qorattoota tokko Walloon maqaa gosa tokko akka ta'ee fi jaarraa 16ffaa keessa sochii Oromoota gara kaaba Itoophiyaa godheen booda kan moggaafames jedhu. Takla Tsaadiq Mukraa kitaaba Ahmad Giraany Waraaraa jedhu keessatti Walloon biyyi jedhamu jalqaba saba Amaaraa akka qabamee turee fi sochii Oromoon jaarraa 16 booda godheen maqaa biyyichas Wallootti akka jijjiirame barreessee ture. Garuu ragaaleen barreeffama jireenya fi qubsuma Oromoota jaarraa eerame kana dura kaaba Itoophiyaa keessa agarsiisu muraasa ta'ullee ragaaleen afoolaa fi kan barreeffamas hiddi latiinsaa kan mul'isu Walloon jaarraa eerame kana dura qabee biyya Walloo keessa qubatee akka ture ni himama. Biyyichis qabiyyee eessaa akka turee fi afoollichi ni dhugoomsa. Kana malees hojii qormaata seenaa yeroo dhiyoo keessatti gaggeeffameen sochii fi qubsumni Oromoo Walloo jiru maal akka ta'e fakkaatu saboota kaaba bahaa Afrikaa jiranii wal maddii qabuun ilaaluun keenya ni yaadatama. Haa ta'u malee boqonnaa jalqabaa jalatti sakattaa kaaba bahaa Afrikaa ilaaluuf yaalamee Oromoon damee kuush akka ta'e sochii kuushota biroo waliin wal fakkaatu. Sochiin isaa kaaba gara kibbatti akka ture ibsineerra. Boqonnaa 2 jalatti immoo jaarraa 16ffaa dura Oromoo yeroo hin beekamneef akka sochii turee fi yeroo booda gadi dhiibbamaa akka deeme ibsuuf yaalleerra. Sochiin Oromoo Walloo kunis kanumaan wal fakkaata. Garuu amantaa Islaamaa fi Kiristaanaa kan irratti wal falmaa turanis lafa Walloo kanarratti. Haalli akkasii kun immoo sabni tokko naannoo duraa jirurraa buqqee gara biratti akka socho'u taasisa. Kanaaf immoo booji'amuun dirqama. Fakkeenyaaf yoo jaalatee amantii yookaan eenyummaa isaa gatuun yookaan irraanfachuun akka saboota naannichatti jiraachuun dirqama ture. Duula jaarraa 18ffaa haga jaarraa 17ffaa keessa osoo walirraa hin citin hordoftoota amantaa Kiristaanaa fi Islaamaa gidduutti waggoota 400 caalaaf godhamaa ture. Oromoo Walloo jiru isaa waan jeeqameef kallattii gara waraanni hin jirretti namaa fi sa'aan socho'ee jiraachuun dirqama ture. Gara biraatiin ammoo jeequmsi kana kan dandamatan itti makamanii achumatti hafan. Haaluma kanaan ardoonni Walloo keessatti argaman dur kaasee qubsuma warra achitti hafanii akka ta'e ragaan afoolaa fi barreeffamas ni mirkaneessa. Kana keessa barreeffama Arabfaaqi yeroo duula jihaad gabaasaa ture eerudha. Muhammad Hassan akka armaan gadii kanatti ibseera.
The Muslim arrived in village of Mahib in century of Warraqallu where they ravaged and burned the countryside. jedhee barreessee ture. Kun warri Qaalluu kan jedhamu jaarraa 16ffaan dura naannoo Walloo keessa akka ta'anii fi Oromoota gosa Qaalluu akka qaama Walloo ture ragaa guddaadha. Kana malees Arafaaqiin barreeffama isaa keessatti laga boruu kan jedhamu warra Qaalluu keessatti akka argamu ibsee ture. Warra Qaalluu kan jedhamu gosi torban Walloo kun baha Walloo fi kibba Raayyaatti argamu. Laga boruu kan jedhamu barreessichi eeree ture. Borkannaa ta'uu danda'a. Kan biraa barreessaan kun warri Qaalluu horsiisee bulaa qofa osoo hin ta'in qonnaan bulas akka ture ibsee ture. Kun yeroo duraa illee Oromoon horsiisee bulaa qofa osoo hin ta'in qonnas akka beeku mul'isa. Ragaaleen olitti eeramanii fi kan birarraa hundaa'uun Oromoo Walloo jaarraa 16ffaan dura Itoophiyaa gara kaabaa fi giddugala keessatti qubatee jiraachaa akka ture dhugoomsa. Jarreen sirna gadaa haala ammayyaan tolfatanii deddeebi'anii warra cimaa ta'anii fi warra dura qabiyyee isaanii irraa turaniif aadaa fi amantaa saba biraa fudhatan irratti dhiibbaa guddaa gochuun jijjiirama guddaa fidaniiru. Waa'ee gosa Walloo barreessaan biroo barreessi Kontiroosinii jedhama. Akka inni jedhutti Walloo kan jedhamu jalqaba kan eerame bara 1580 takka haga 1582 ture. Itti fufuudhaanis gosti Walloo sadarkaa gosatti adda addatti qoodamee bara 1583 ta'uu hin oollee jedha. Bara kanattis gosoota jajjaboo akka turan ifa godha. Abba Baahireen gama isaatiin bara 1953tti dhiifama. Abba Baahireen gama isaatiin bara 1593tti kitaaba barreesse keessatti gosti Oromoo Walloo 6 akka ta'an kana keessa 3 Walloo dhugaa yoo jedhu kan hafan 3 immoo sadachaa jedhu. Walloo dhugaa fi sadacha jedhamee kan adda baafame kun tarii erga konfederii Booranaa fi bareentummaa uumameen booda ta'uu danda'a. Gama biraatiin immoo uumamni akkasii kun sababa adda addaa irraa kan ka'e gosoota tokko turan wajjin socho'uu waan hin dandeenyeef yeroo adda addaa bahan akka uummatanidha. Kanas ta'ee sana gosti kun gosa xixiqqaa adda addatti fofoxoqee mataa isaa danda'uuf yoo xiqqaate waggaa 200 haga 250 itti fudhachuu danda'a. Tilmaaman kana ragaan Kontiroosinii dhihaate fi kan Abba Baahiree dhihaate wal cinaa qabne waggaa 250 duubatti yoo lakkoofne Oromoo Walloo jaarraa 14ffaa dura eegalanii bakka qubsuma isaanii ammaa kana akka qubatanii jedhu. Gosa Oromoo keessaa Yajjuu Oromoota kaaba Itoophiyaatti argaman keessaa Yajjuun isa tokko. Gosti kun jaarraa hedduuf naannoo saboota ollaa ta'an waliin jiraachaan shoora guddaa haga fedheeyyuu kaayoo qormaata kanaa ta'uu baatuyyuu yeroo tokko maqaa ilaalchisee wal falmiin seenaa guddaatu ture. Haala kanaan hiika maqaa kanaa beekuun qorattootaafis ta'ee dubbistootaaf barbaachisaa waan ta'eef osoo latiinsa qubsuma Yajjuu hin laalin dura qabxiilee karaarratti yaada xiqqoo kaasuun barbaachisaadha. Jecha Yajjuu jedhu ilaalchisee yaada adda addaatu jira. Ragaalee kana keessaa lama hiika maqaa saafii jedhuu isaa ilaaluu ta'ee adda addummaa qabu. Ragaaleen biroo jecha Yajjuu jedhu osoo hin argatin dura hiika isaa qabu kan ilaaludha. Waa'ee hiika isaa ragaalee ibsan keessaa tokko akkas jedha. Dura maqaa biyya Yajjuu kan Gannatee jedhama. Booda garuu namtichi tokko mana sagada kiristaanaa keessa luuba ol'aanaa yookaan moloksee beekamaa tokko waan innaa fi maqaa isaa balleessuuf ka'e. Namtichi kunis nama ajjeesee nyaata moloksee kana keessaa harka namticha du'ee sana ittoo kan waxii keessaa buusuun iddoo biyyoo kan namootni walgahii nyaatatti laaqana moloksee kanaaf dhiyeesse. Molokseen sunis harka nama ittoo kana keessatti waan argeef rifatee namtichi nyaata kana qopheesse ofitti waamuun kuni maali jedhee gaafate. Namtichi nyaata keessan kana barame malee maaltu waan addaa ta'ee jechuun namoota fuulduratti deebiseef. Kana booda molokseen kun aaree maraachuun biyya sana abaaree bade. Kana booda otoo hin turin namtichi nyaata keessaa harka namaa godhee dhiyeesse kun dhukkubsate yookaan maraatee du'e. Namootni hojiif waaqaa kana hubatan yookaan hojii namtichaa du'ee kana beekan Yajjuun aggeenye
yejjuun aganye yookaan kan harka isaa argate jechuun dubbatan. Kana booda biyyi kun gannatee ta'uun ishee hafee yejjuu jechamuun yejjuun jedhamuun akka waamamu jalqabeetu dubbatama. Ragaan waraabbii olitti ibsame keessa jechi yejjuun afaan Amaaraa irraa akka moggaafame ragaa ibsu. Kana biraatiin ammoo Oromootni Marsaa fi Urgeessaa jiraatanii aadaa Oromoo beekaman immoo akkana jedhu. Yejjuun maqaa yejjuu kun jecha afaan Oromooti. Kunis moortuu jechuudha yookaan jajjuu. Jechi kun maqaa alaatti takkaan walqibxe. Allaattiin tun jajjuu yookaan urunguu jechuudha. Allaattiin tun halkan iyyiti yookaan waan nyaattu funanti. Dur tulluuwwan naannoo Waldiyaa fi Marsaa Bosonaa waan uufamaniif allaattiin tun hedduminaan akka jiraachaa turte dubbatama. Ragaa sadaffaa immoo jechi yejjuu jedhu gochaa gannatee jedhurraa maddee isa jedhu faallesse. Warri ragaa kan ibsan Oromoota yejjuu irraa kan dhalate Raas Alii lammaffaa aangoo isaa Gondarii erga qabateen booda naannoo Waldiyaa mana amantaa tokko ijaare. Maqaa mana amantichas Gannataa Li'ul jedhee moggaase. Kana booda yejjuun hundi gannatee jedhamee waamamuu jalqabe. Haa ta'u malee maqaan gannatee jedhamu kun hundeeffama mana amantaa sana dura Oromoota yejjuu biratti hin beekamu. Kana olitti waa'ee maqaa yejjuu hiikuuf ibsuun hir'ina maal qabu? Dhiifama. Kana olitti waa'ee maqaa yejjuu hiikaa ibsuuf hir'ina maal qabu? Akkasumas maqaa yejjuu jedhu osoo hin moggaafamin dura gannatee jedhama. Isa jedhu wanti shakkisiisu gochuun sababa lama. Tokkoffaa maqaa gannatee jedhu mana amantaa jaarraa 19ffaa keessa ijaaramee moggaasa maqaa kennameef ta'uu ibsu. Haa ta'u malee maqaan yejjuu jedhu jaarraa 16ffaa dura waan moggaafameef maqaa gannatee jedhamu haala hin fakkaanneen moggaafamee qaama afoolichaa ta'e. Lammaffaan akkuma boqonnaa lama jalatti ibsuuf yaalletti bara waraana Amagraanyiin dura maqaa yejjuu jedhamu moggaafamee turuu isaa erga ibsine maqaa gannatee jedhamu eessaa dhufere? Lammaffaan maqaa gannatee jedhu kun wanti shakkisiisaa godhu jira. Kun maqaa naannoo tokko maqaa abaarsaa tokkotti moggaafamuun tasuma hin yaadamu. Garuu warri booda dhufan naannichi maqaa abaarsatiin moggaafame jechuu danda'u. Haa ta'u malee maqaa abaarsatiin jechi moggaafame kana ummatni akkamitti tole jedhee fudhata gaaffii jedhu keessuu danda'a. Gara biraatiin eessumattuu taanan nama ajjeesanii haala nyaatatti dhiyeessuun inni jedhu makmaaksa yoo ta'e malee qabataman ta'uu hin danda'u. Ummatoota hedduu biratti ajjechaan wajjin wal qabatee aadaa hedduutu yoo ka'eeyyuu ajjechaa kan diina wajjin taasifamu haala sasseeraa hordofuu ta'a. Kanaaf bara durii ummata sadarkaa jireenya isaatti duubatti hafaa ture biratti nama ajjeesanii waltajjiitti baasanii agarsiisuuf dhiyeessuun kan baratamee miti. Sababoota kanaaf maqaa yejjuu jedhuuf yookaan yejjuun aganya jedhurraa madde inni jedhus shakkisiisadha. Waraabbii lammataa irratti ragaan dhihaate naannoo sanatti bineensi jejjuu jedhamu baay'inaan waan argamuuf galgala iyya ishii dhageessifturraa ka'ee moggaafame kan jedhu dhuguma Oromoo biratti haa ta'u saboota biraa keessatti naannoo sanatti waan adda ta'e tokko yoo jiraate maqaa ittiin moggaasu ni jira. Fakkeenyaaf bakka jaldeessi baay'atutti maqaa jaldu jedhamu moggaasu. Akkasumas bakka mukti harbuu itti baay'atutti maqaa naannoo sanaa harbuu jedhanii moggaasu. Bakka ejersi baay'atutti maqaa naannoo sanaa ejersa jedhu. Haa ta'u malee maqaa yejjuu jedhu bara mootummaa Amagraanyiin dura erga ture ragaan kun barreeffaman kan hin turre waan ta'eef bara dheeraa naannoo kana afoolaan yaadatamaa turreera jechuun ni rakkisa. Ragaan barreeffamaa tokko tokko keessatti Oromootni yejjuun maqaa warra shee jedhamuun eeramaniiru. Maqaan kun eessaa madde kan jedhuuf deebiin barbaachisaadha. Kana lachee ragaan afoolaan walitti qabame gabaabinaan haala kanaan gaditti ibsuuf yaalameera. Kutaa itti aanu sagantaa itti aanu keessa walitti deebina. Warreen maamila keenya ta'e maamila keenya ta'a. Warreen hiriyoota keessatti sheer goraadha. Waan haqa ammaan hojjetu turtaniif galatoomaa isiniin jenna.